Shanaffaa OMN hundeeffama waggaa shanaffaa OMN fi dhimmoota biroo irrattis marii goonaa nu wajjin turaan isin jedhaan Dajanee Guutamaatii Jawar Sududaan gara marii keenyatti seennaame egaa Araarri mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu ture jiru mee yeroo ammaa kana sadarkaa maalirra jira? Egaa gumee abbootii gadaa jalatti koreen teknikaa dhaabbate hojii waraana bilisummaa Oromoo galchuu torban lamaan dabreeffatte hojjetaa ture. Kana guyyaan jibbaataa kaleessa raawwatamee jira. Kanaaf loltoota galan gara kaambii isaanii qophaa'etti geeffamaa jiru. Har'a ni raawwatama akkaan kaambii geessu. Miseensonni koree teknikaa aanaa irratti bobba'an akkuma kaambii geessanii booda Finfinnee dhufu guyyaa boruu asitti walgahii qabna Finfinneetti. Hojii madaallii goona. Madaallii goollee san booda mootummaafis warra adda bilisummaa Oromootiif ibsa kennuun akkuma labsii irratti kaa'ameen hojiilee labsii irra kaa'aman san raawwachiisutti deemna jechuu guyyaa boruutti irra kaafne. Mee amma ammatti rakkinni ture yookiin gara biraatiin immoo milkiidha kan jettu wanti argame maali? San hunda madaallii gama boruutti booda godhuu wayya. Maaliif koreen bakkoota hunda jiran gabaasa rakkoolee isaan mudatan milkii argatan hunda isaa gabaasa waan fidaniif gabaasa san hunda walitti qabnee miidiyaalee hundaaf bakka tokkotti kan ibsu waan ta'eef amma waan inni beeku tokko irraa qofa ka'ee yoon dubbadde bu'aan qabu. Kanaaf gabaasa guutuu koree irraa egaa arganne booda bifa qindaa'een qaamota dhimma ilaaluuf akkasumas miidiyaalee hundaaf kan kennu ta'a. Gaaffiin koo taanus tarii qaamuma ibsa boruu eegamoo sana ta'a. Guyyaa jibbaataa jettanii guyyaa 5 guyyaan sun egaa dhumeera. Guyyaa jibbaataa booda akka waliigalteetti maaltu eegama? Egaa guyyaan jibbaataa kaleessa xumurameera. Exception jiru kan zoonii kibbaati. Kan zoonii kibbaa jaarsolii naannoo saniitiin guyyaa kamisaatitti jila guyyaa dhumaa nu qopheeffne irraa si wajjin mari'anne jechuun ajajoonni zoonii kibbaa godina Booranaa keessatti guyyaa boruu hayyootaa fi abbootii gadaa wajjin guyyaa boruu marii qabu. Sanii alatti kun guyyaan jibbaataa kan dhume ta'a. Guyyaa boruu walgeenye mari'annaa marii sana irratti hundoofnee maaltu hojjetame maaltu ta'e kan jedhu lafa kaa'annaa. Haaluma saniin mootummaa fi adda bilisummaa Oromootiifis gabaasni godhama jechuudha. Mee warra kaan gara kaampiitti akka socho'anidha kan nutti himte. Kana booda warri kaampii seenanii maal godhu maaltu isaan irraa eegama ammam turu kun wanti lafa kaa'ame jira. Akka labsiisan irratti kaa'ametti yeroo ji'a lamaaf hin turreef kaampii ammaa kana keessa turu. Yeroo kana keessatti hojiin tasgabbeessuu, hojiin reorienteeshiniidha, hojiin dandeettii fedhii fi bifa adda addaatiin adda babaasuu ni hojjetama. Bifuma kanaan akka fedhii fi akka dandeettii isaaniitiin hojiilee adda addaatti ramadamu jechuudha. San booda gara leenjii dhimma filatanii fi filatamaniitti kan deeman ta'a. Meegaa bal'inaan ibsa boruu irratti kan kaaftan ta'a. Garuu amma boruutti namoonni yookiin daawwattoonni keenya isaa ta'u hordoftoonni dhimma kana hawwiidhaan eegaa jiranii ammasitti baruun irra jira kan jettee itti dabaltoo jiraata. Kan inni hagammaa dubbadhe saruma barakaa godhuuf. Hayyeega mee gara dhimma biraatti dabarraa tibbana dhimmi bilbiltuu taate tokko keessaa inni guddaan ijaarsa seeraan alaatii fi dammata immoo seeraan alaa yookiin immoo weerara seeraan alaa kan jedhu tokkoon ijaarsa sana diiguudha keessattuu naannoo Finfinnee fi iddoo biraarratti. Kana ilaalchisuudhaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee kaleessa caffeetti dhiyaachuudhaan dhimmuma kana kaasaa turanii. Mee attamitti ilaalta ijaarsa seeraan alaa kanaa fi akkasumas immoo weerara lafaa kan jedhuu fi yeroo ammaa kana ijaarsa kana diiguu irratti bobba'aa godhame kana attamitti ilaalta? Lachuu adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. Ijaarsa seeraan alaatii fi weerara lafaa. Ijaarsa seeraan alaa magaalota hunda keessatti mul'ata. Oromiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in bakkoota hundatti mul'ata. Kuni irra caalatti rakkoo mootummaa dadhabina mootummaatirraa kan ka'e. Mootummaan dirqama mana jireenyaa yookiin takka bakka manni jireenyaatti ijaaramu lammiileedhaaf dhiyeessuu qaba. Ijaarsa kana bifa saffisaa ta'een, bifa amansiisaa ta'een, bifa humna jiraattota madaalin kennuu dhabuurraa kan ka'e keessattuu akkaataan kenniinsa lafaa kun akkaataan qabiinsa lafa magaalaa kun rakkoo qabaachuurraa kan ka'e magaalota Oromiyaatis ta'e magaalota hunda keessatti
namoonni qonnaan bulaa irraa lafa xixiqqaa bitachuudhaan baasii mootummaa osoo hin baasin kaartaa sirnaa osoo hin argatin manneen addeessaa takka caraqaa beet jedhan kana ijaaruun biyya kanatti beekamaadha. Kun egaa irra caalatti laafina mootummaa irraa akkasiin jeet ijaarsi seera alaa jennuun kun rakkoo bakka hundatti jiru. Mootummaan yeroo baay'ee waggaa manneen kun ijaaraman callisee ilaalee boodarra seera kabachiisuu bifa jehuun manneen akkanaa kan waggaa diiguun agarra. Kun waan nama gaddisiisu yeroo baay'ee bakka hundatti akka baay'eetti jechuudha. Oromiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in naannoo Amaarattis naannoo Tigraayittis bakka hundatti waan jiru kuni. Infaakt Afrikaa keessatti illee rakkoo jiru ijaarsa seera alaa. Weerarri lafaa adda. Weerarri lafaa siyaasadhaan kan wal qabatu keessattuu abbummaa lafaa jijjiiruudhaaf abbummaan lafaa jijjiiruudhaaf qabiyyee lafaa jijjiiruudhaaf qubsumaaf tamsa'ina ummataa jijjiiruudhaaf karoorfamee ergama siyaasaatii fi ergama diinagdee kan qabu hojii hojjetamudha jechuudha. Naannoo Finfinneetti kan godhamaa turee fi erguma Finfinneen uumamtee wanni godhamaa ture lafa weeraruudhaan babal'isuudha. Ijaarsa seera alaa namoota dhuunfatitu kafaltii ofirraa hir'isuudhaaf yookiin immoo mootummaan waan lafarra harkifateedhaaf deemee mana ijaarrata. Weerarri lafaa adda. Weerarri lafaa namoonni deemanii mana ijaaran fi warri isaan ijaarsisan siyaasaadhaan ergama siyaasaa waan qabaniif jijjiirama qubsuma ummataatii fi abbummaa lafaa jijjiiruu waan barbaadaniif karoorfamee kan hojjetamudha jechuudha. Amma dura amma fakkeenya koyee facceedhaan wanneen biraatiin gabaasa isin godhaa turtanirraa wanni hubannu maali? Weerara lafaa ta'uu wanni si agarsiisu lafa guddaa jidduu kanatti dhiisanii utaalanii kiiloomeetira 2 kiiloomeetira 3 akka kiiloomeetira 10tti ce'anii lafa biraa fudhatanii haalli ittiin ijaaran kun ni agartaa jechuudha. Lafa wayyaa qabu bakka hundatti ilaaluudhaan haalli ittiin bifa saffisaa ta'een manneen irratti ijaaranii fi waan adda addaa irratti ijaaran kun hoggaa laaltu mana irratti ijaaruu qofa osoo hin ta'in san booda tamsa'ina uummata achi jiru abbummaa lafa sanii jijjiiru akkasumas magaalaa babal'isuudhaan qonnaan bulaa dhiibuu qofa osoo hin ta'in daangaa babal'ifannaadhaan wal qabatee kan godhamudha. Kun egaa waan yaachisaa qabsoo kana keessatti illee irratti hojjetamaa ture. Amma tarkaanfilee xixiqqaan waggaa fudhatamu iyyi kun maaliif iyyi kun baay'ee hammaate jettee ilaaluu danda'uudha qabda. Dheengadda waggaan barreessu waan tokko haaseen ture. Fakkeenyaaf natti fakkaata yeroo ministeera turree gabaafnetti naannoo laaftoo kana naannoo maaram jedhamu kanatti nama 30 oltu buqqa'e namni poolisoonni hundi ajjeefamanii turan. Yeroo kanatti waci agasii iyyi akkasii hin argamne. Adaamattis Dabra Maarqosittis ijaarsi seera alaa yeroo baay'ee diigamaa jira ji'oota dabre kana keessatti iyyi hin dhageessu. Kan kaleessaa kun kan lagaa xaafoo maaltu iyyisiise maaliif iyya hoggaa jettu gaafiin siyaasaa duuba waan jiruuf. Diiguun siyaasaa akkasii Finfinnee keessatti osoo ta'e hin dubbatamu. Gondar keessatti osoo ta'e hin dubbatamu. Garuu kaayyoon akeekni jiru. Akeekni Finfinnee sana bal'isanii qubsuma ummataatii fi babal'ina ummata achi keessaa qabiyyee ummata achi keessaa san jijjiiranii abbaa lafummaa jijjiiranii Oromiyaa kana bakka lamatti muruu dhiibaa waan turaniif kanarraa kan ka'e baay'ee maaster pilaanii kan dhiibaa ture wayyaanee qofaa miti. Warruma maaster pilaanii san dhiibaa turetu gama tokkoon seera fakkeessuudhaan kondominiyeemii babal'isaa turanii gama kaaniin bakka kondominiyeemiin hin ta'in namoota irra qubachiisuudhaan haalli itti faayinaansii godhaa turanillee ittiin deemaa ture. Manneen baay'ee malaaftuu irratti argeen ture naannoo amma manneen diigaman kanarratti manneen diigaman manneen caraqaa noormaal nuti beeknu sanii miti. Manneen addeessaa yookiin immoo ijaarsa seera alaan dur mana xixiqqaa biyyee irraa qorqorroo irraa ijaarame. Asitti viillaa fa'aa argaa turre jechuudha. Kanaaf humna guddaadhaan ergama siyaasaatiin hojjetamaa akka ture. Kana waan qabuuf tarkaanfiin hoggaa fudhatamus iyyi fo'achi bal'aan kan uumameef. Gara baha Oromiyaatti uummanni hedduu yeroo buqqa'e namoonni waan dubbannetu keessattuu naannoo Finfinnee kana Burraayyuttis yookiin laga Xaafootti yeroo waa uumame baay'ee wacci hin dhaga'ama kan jedhudha. Tarii suni waan ati amma dubbatte irraa ka'uu ta'uu hin danda'a. Meegaa kanarrattis wanti itti dabaltoo jiraate gara biraatiin manneetiin kun iddoo ijaaramanii turaniiru baay'een isaanii. Har'a mootummaatu diiga. Kanaaf ma eenyutu itti gaafatama ijaarsa kanaaf? Maaliif waggaa hedduuf yeroo achi taa'u sana mootummaan eessa ture kan jedhus gaafiin jira. Gama kaan immoo warri mootummaas surumaayyuu mana sana diiguu duwwaa otoo hin taane seeran ala waan ijaaranii fi adabamuutu irra ture garaa laafnee jedhu. Kanaaf dogoggorri eessa jira jettan? Eenyutu itti gaafatama? Teoreetikaalii mootummaadha. Garuu beektaa biyya kanatti ittiin gaafannuu haqa
justice sacrifice goone ce'umsa nagayaa godhuu qabna kan jedhu waan deemameef abaluu balleessee fi abaluutti itti gaafatamaa jedhu jenne xiqqoo rakkoo. Mootummaan kaleessa dogongoroon hojjedhe kaleessa ija libsachuun qabuun ture kaleessa ija duruunfadhe har'a ija banadhee nan sirreesse yoo gajee deeggaramuu qaba. Badii kaleessaa sirreessuudhaaf tarkaanfiin hojjetamu. Mirga abbaa lafummaa abbaa biyyummaa uummata akkasumas seera qabsiisuu irratti seeraalummaa kaleessaa san jijjiiranii har'a seera qabsiisuu irratti hojiin hojjetamu deeggaramuu qaba. Kan laalutti dhugaa badiin kan mootummaati kana mootummaan waan haalulatti fakkaatu. Garuu san keessa deemurraa mootummaan tarkaanfii fudhachaa jiru kana tarkaanfii sirreessamaa fudhachaa jiru kana ittiin deemudha. Akkuma mootummaan godhes mootummaanis kaleessa seeraan ala ijaaruu saniif adaboo osoo qabdanii sanis dhiifnee diiguu qofatti seenne kan jedhu sirriitti fakkaata. Ganaa dhaqanii mana murtii dhaqanii isaa wajjin falmaa keessa seenurra seera qabsiisuudhaaf akkaataa kaartaatiin magaalonni kun akka guddataniif dhiibbaan qonnaan bultootas ta'e magaalota irra gahaa jiru kun akka sirraa'uuf hojii mootummaan hojjetu sana ittiin lammiileen fi biyyi uummannis gargaaruun barbaachisaa fakkaata. Mee Jawar dhimmi Finfinnee kun yeroo ammaa kana dhimma balbaltuu ta'aati jira. Oromoon maal gochuu qaba jetta dhimma Finfinnee irratti? Eega isaan didanii ibidda jala shidanii ho'ifachuudha kasarratti wanni biraan jiru. Finfinnee waan akkasumara nama wanni godhuu miti. Tama biraa gadaa cimsannu akkuma nama dura jeetti Finfinneen furama akkaanuu akka malee numa furama. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaati. Mirgi abbaa biyyummaa Oromiyaa Finfinnee irraa qabu haalamuu hin danda'amu. Hin danda'amu tokko. Lammaffaa Finfinnee magaalaa saba Solomoon hedduun keessa galanii adeemsa seenaatiif siyaasaatiin keessa jiraatanidha. Mirgi jiraattota Finfinnees kabajamuu danda'uu qaba. Kanaaf dantaa keenya lafeen osoo hin miidhin mirga fi kabaja saba Solomootaa qabnus osoo hin hir'isin akkaataan magaalaan guddittiin Oromiyaa tun abbaan biyyummaa Oromiyaa irratti mirkanaa'e mirgi jiraattota magaalaa Finfinneetis itti kabajamu irratti furmaata fiduu barbaachisa jechuudha. Kanaaf Oromoon kan ta'u qabu kan keessa dabree baxraanummaa keessa deemee Finfinneen seentanii Finfinnee naannoo biraatii magaalaa teessanii miti jechuu barbaadu sun asaa bahu wanni miti. Garuu yaaddoof shakkii jiraattonni qaban immoo bifa sirna qabuun bifa tasgabbaa'een mootummaan naannoo Oromiyaa taa'ee waliin mari'achuu danda'u qaba. Ammatti illee jarjaruun barbaachisaa hin turre eega isaan jarjaranii immoo kaartaa harkisan taateen ullee kaartaa harkisuun dirqama ta'a jechuudha. Kanarraa ka'ee akka amma wacaa fi gargirri hin deemanittis wanni furamu hin jiru. Kun injifannoo namatti umura. Kun nama gadduu nama gaddisiisu nama yaachisu miti. Finfinneen addoola miti. Finfinneen onnee Oromiyaati. Yoo jenne jarri onnee tana muree ala kaa'ee nu ajjeesuu barbaada. Onnee illeen qaama isiit irraa adda baatee kophaa taa'uu hin dandeessu. Bishaan kan argattu, qilleensa kan argattu, waan cufaa naannoo isiit irraa waan ta'eef san qofa osoo hin ta'in magaalaa sanyii namaa duguuguudhaan sanyii Oromoo duguuguudhaan guddatte waan taateef akka amma jedhamu kanatti waan girigiriidhaaf wanni godhamuu miti. Wanni barbaachisu nulleen bifa tasgabbaa'een tarsiimoo cimaa lafa kaayanii irratti deemuudha barbaachisa. Girgirrii waan ka'e qofaaf wajjin girgirrii seenuunis hin barbaachisu. Akkuma reef jetti mirga abbaa biyyummaa Oromiyaan magaalaa guddoo isiitirraa qabdu kabachiisu mirga jiraattonni magaalaa kanaa qaban kabajuu bifa lamaan haala wal dandeesseen caaseffama bulchiinsaatii fi imaamata lafa kaa'uun waan danda'amu natti fakkaata. Kun egaa gara fuulduraa akka itti dhufu ta'a. Egaa kun otoo kanaan jiru dhimma Finfinnee silaa hin furraayyuu kan gufuu nutti ta'ee hiriira nagaa waamamee kan jedhu haasaa obbo Lammaa Magarsaa keessatti kaleessa kan dhaga'amaa ture. Kanarratti maal jettu? Hiriira natti fakkaatu yeroo saditti labsii tokko baasanii turan labsii tokko wixinee labsii tokko baasanii turani heera mootummaa keewwata 49 kan hiiku jechuudha. Dantaa addaa Oromiyaan qabu irratti diraaftiin sun bira gahee ture. Wixineen san laallee wixineen sun mirga abbaa biyyummaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan hin deebifne
inumaahuu bifa sanii yoo gara seeratti kan jijjiiramu taate miidhaa kan fidu akka ta'e xiinxalline jechuun nuti warri yeroo sana ala turre.